qananii cubbuu jalan daddabu biyyaaf biyyee ta'u maqaan koo waaraa ulfinaan galmaa'ee seenaan koollee tura uffadhee bobbaheen galu taayitaatii ottaan kajeelu qananii quufa qochumaa hidhamaa du'aa saamamaa aanaan jibbamaa sammuun komamaa muramuu mormaa yoomin ayyamaa بيافين إما سبافين فلما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوتوتا channelي رايا أبا مccaa official ordoftan umarti keessanu baga rabbiin irraa isin gahe ani yeroo baay'ee waanuma adda addaa fudhattee achi as nutti baata jechuun keessan mala dhugaadha maaliif jennaan akkatti jirru bakka jirruu fi waan keessaas dabarre waan beeynuuf uma adda addaan fudhadhee as baha akkuma beekamu obboleettiin na biratti argamtu kuni anaaf haadha jechuu dandeessu haadha manaa abdii qopheeti hindiyyaa jedhamti maqaan isee wallahi manni isiin gaafa keessatti akka nuti hawaasa kana gargaaru ummata kana tajaajilu fi waggaa 25 darbe keessatti nu gargaaraa turte harras bakkuma sana jirti wanni amma haasa'achuu barbaadu ila afaan amaaraas hin beeytu yoo beeytes beeyteetti waan ibsattu warra keenya bahaa kana waa himachuun beekanu dura dursoo barsiisaan kiyya Abdii Muhammad yookaanis Abdii Qophee anaaf barsiisaadha leenjisaadha rakkinas akkatti rakkatan kan na barsiise akkatti qabsa'anii hawaasa kanaaf ana jidduus namni dhaabatee waa hedduu nu godhaa ture ana qofa osoo hin taane warra artistoota afaan oromootiin biyyattii kana keessatti waa gaggeessaa turan hunda isaanii of jalatti hoogganuudhaan sa'aatii sana keessa Abdii Qophee waan hojjete qaba guyyaa tokko utuu nu taa'aa jirru ministeerri aadaa fi tuurizimii oromiyaa xalayaa barreessee fi fidee dhufe annan taa'aa jira Muhammad Kadir jira amma seenyu Dr. Abdul Samad natti fakkaataa jiru dhufee jennaani xalayaa kana fidanii fi itti kennan raayya maal jettaa xalayaa kana jedhee natti kenni jennaan mammaaksan itti mammaake sitta mammaaka abdiin jedhe maal natti mammaaktaa jennaan fardarra taa'ee cheenaa jedhii jennaan sirran gurratti aanaa waan jechuu qabaachuudhaaf situ irratti siqaa jennaan baroodha jedhee qalama fudhatee qananii cubbuu jalan daddabu biyyaaf biyyee ta'u maqaan koo waaraa ulfinaan galmaa'ee seenaan koollee tura uffadhee bobbaheen galu taayitaatii ottaan kajeelu qananii quufa qochumaa hidhamaa du'aa saamamaa aanaan jibbamaa sammuun komamaa muramuu mormaa yoomin ayyamaa biyyaafin dhimmaa sabaafin falmaa jedhe abbaan namni dhugaadhaa kamiinaa barreesse Abdii Qophee daawwattoota keenya wannin jechuu barbaadu akka taate asiifachi taate kan nu jiraachisaa turte arras bakkuma sana jirti silaa akka warra haasaa beeku afaan beeku waa himatu akkatti himatu beeku silaa taate qaata haadha manaa qaata mana gaarii qaata jireenya gaarii jiraatte turte hadha waggaa 26 mana kiraayii keessa jiraachuu qofatu hin ta'in waan ittiin jiraatullee rabbiin qofa kan isii beeku kanaaf isin gizee hunda namaan gargaaraa jechuu malee ofiin gargaartanuu jechuun keessan ni mala wallahi irraan dhaabbannu nuti isinuma gargaarra biiznillaahi ta'ala irraa isin dhaabbannu maaliif jennaan ragaan keenya rabbi isinitti himachuus nun barbaachisu kanaaf hawaasa keenya mee indiyyaa mee akkatti bara sana keessa nu wajjiniin dabarsites namuu warri artistoota ta'e Aadam Haaruun A jedhee anaannatee sabaaf laalatee baa jedhee babal'isee seenaa barreessee owwaadhu oduu qabdaa odaa maafustaa walaloo kana kan barreesse Abdii Qopheeti nu bira taa'e hin beektan artistoonni magaalaa kanaa marti keessan warri biyya alaa jirtan warri Norway jirtan mee guyya tokkollee mee ammarraa jalqabaati isin namumti namoomaaf yaaddan warri bahaa namaaf haasa'uu beeka malee ofii haasa'achuun beeku ajaa'iba rabbii warri keenya kara bahaa kuni kennanii baranii fudhatanii hin barre waan ta'eef rakkoon jira kana namni kennee bare fudhachuu hin barre rakkin akkatti waa himatee waa namarraa fudhatu hin qabu hawaasa keenya xiqqoon ati baaftu nu biratti guddaadha hawaasa keenya ati mee waa xiqqoo siinuun iyyadhuuti mee akkamitti gadi dhaabnee rakkinuma jireenyaa kan bakka siin jiraattu nama baqalaa hindiyyaan bakka itti jiraattu hin qabdu waan ittiin jiraattu hin qabdu akkanumaa wajjini waggaa 26 akka kanatti ta'aa jirti
rabbiin qofatu isii beeka mee isiin immoo mee waan isiin jettu ijoollee dhiyeenya kana intalli abdii qophee isiin lammaffaan dhukkubsattee operaasiyoonii taatee nama isii gargaaruu dhabdee hospitaala keessatti asiifatti iyyattee jennaan hammi isii beeku isiidhaaf yaadu dhaqee operaasiyoonii goosiseef jara keenya abdiin nu wajjiniin gaafa inni akka inni itti du'e seenaa abdii haasa'ee fixuu hin danda'u asirraa qabamee shawaaroobiitti dhaqee jaarsii waggaa 70 gahee jiru dhiitamee garaan keessi madaa'ee wayyaaneen rukuttee tumtee caccabsitee duruu caccabaadha dargiinis caccabsaa ture dargiinis caccabsaa ture cabaa isaa abaawootti gannaan addi bilisummaa oromoo keessa ture namni kun achii ka'ee ammas immoo gaafa artiidhaan nu ceesisuudhaan nuti baandii bilisummaa taanee biyya keettii keessatti asii fachi jennu saba kana ceesisuudhaaf jecha abdiini waan wareegama inni kaffale keessaa asirraa qabamee ukkaamsamee sababa inni aadaaf turizimii oromiyaa ta'uu dideef jecha qabamee shawaaroobiitti dhaqee rarraafamee tumamee achii galee lamuu fayyaan argine du'ee nama irra dhaabatee sagadu sodaa shabbaarummaatiif dhabee nu nama 5 taanee irra dhaabbannee salaannee geessinee awwaalle abdiin nama silaa siidaan bulguun as dhaabate kuni silaa bakka isaa siidaan bakki dhaabachuu ture silaa abdii ture hawaasa kanaaf sababa afaan biraa haasa'uu wallaalte indiyaana gargaarsa dhabdee cuqqaalamtee kun abbaa korraa safarii teessi waggaa 26 hawaasa keenya waan jettanu isintu beeka hindiyyaarraan immoo mee ijoollee abdiin akka inni itti du'e dabalatame mee atis immoo itti naa himta. Ayya salaamu alaikum. Abdiin akkatti du'e namuutu ni beeka. Waan inni keessa jiraataa tures. Sabni Oromoo cuftinuu ni beeka. Waan akkaataa inni itti du'ee fi akkaataa itti du'e cufaatu atis nu bira turte rakkoo teenyas ni beekta. Egaa ilmaan kana ilaa ammaa cinqadhee rakkadhee guddisee arraga sabni Oromoo tokko mee hin dhiyeessi jirti jedhee kana gaafates hin jiru. Abdiin kun ilmaan qabamoo hin qabu? Abdii ilmaan afur hin qabaaf. Lakki hin qabamoo hin qabu namni takkaasiin jedhe jira. Naan jee hin jiru. Hayyee dhiyoo kana OMN irratti dhihaatte namni bilbilee waa si gaafate. Naan takka namni na gaafate. Namni si gargaare. Hin gargaaru. Ishi gargaaramuuf eenyuuf eenyuun ta'uu qabda. Laa hojiidhaan hin qabdu. Bakka jiraattu hin qabdu kiraa keessa galta. Warra si gargaaree ilaa ammaa ta'eef rabbi jaraaf haa ta'u rabbuma si gargaare hin jedhaan gama kooti. Rabbuma si gargaare hin jedha. Mee arra geesse namni beektaa yeroo akkana dhaaba keetiif uffannaa kan kee kana argu namuma waa qabdu nama wayyeettii si se'a. Ani immoo nan beeka. Ni beekte. Akkanitti diinqa tokkittii keessa jirti mana tokkittii kifilii tokkittii keessa waggaa 26 isaa kireeffattee dhuunfaarraa waggaa 26 taa'uun jabaata. Mee waan keessa dabarsite waan si mudatte keessa guyyaa waan nyaattu dhabdee qabda. Guyyaa bakka akkatti bultu dhabdee kana biratti immoo haadha manaa shabbaariiti. Si galteemi dararaa roorri isaan waan ati keessa dabarte anis inuman beeka. Nan beeka cufayyuu nan beeka. Amma mucaan kee kan dhukkubsattu mee akkamitti jirti ammaan tan? Amma gaakimarraa baasee mana jirti. Ganaadha ammaan duree fayyaan isiitii fi kunis ciisaa jirti. Ammaan duree gaayaa jetanuma rabbitiin taa'ee gadda malee waa humaarra hin jiru manuma kiraasan keessaan jira ilaa amma namni na gaafatees hin jiru. Cufaatu ati na quba qabda. Quban qaba. Takkallee usiin na quba qaba. Rabbi hojii akkasumatti hin jira akkuma ati quba na qabdutti. Laale hawaasa keenya hindiyyaanaa isaas hin beektu. Akka ilaa utuu sila haasaa beekteetii nama dhiyeenya kana haasaa beeku akkatti himatan beeku dhiyeenya kana gargaartan. Afaan biraa beeyti akkatti himatan beeyti waan himatan beeyti bakka irraa himatan beeyti lafee nama tuquu dandeessi indiyyaan keenya miskiina rabbiiti wallaahi waa hibachuun beeytuufi malee silaa irraa miti guyyaanis rakkina keessaa baatu waggaa 10 dura ture ani immoo nan beekaani na guddifte waan ta'eef jara keenya isinitti kenne rabbiin isin haa gargaaru waan qabdanuun elaa birriin tokko nati baaftu yoo heddumminaan baafte isiidhaaf waa godhas immoo waan godhu hin hir'isu akka nu yaadattanu jechuun kabajaadhaan isin gaafadha jidduudhaan mee Video akkaataa mana sii kana ilaallee walitti deebina. Daawwattoota keenya kabajamoo kan addunyaarra jirtanu Abdii Qophee nama hin qabne nama ahalii hin qabne nama fira hin qabne ta'e kuni yuunivarsiitii 6 kiilooti kan inni itti barate. Sila akka hiyyummaati akka beekumsaati akka sammuunsaa dukkaana suuqii waan gaafatan keessaa hin dhabne ta'uuti manni kun isaan malle inni nuu kiraadha inni nuu kana fakkaata manni isaa jarri mana fincaaniiftiif itti gargaaranu aynee kaasuudhaaf kan biyyaati
mandarri kun gandi kun guutuun bakka tokkotti gargaarama. Abdiin mana kana keessatti wanni inni gannutti kennaa ba'e hamman qabu. Manni kun Abdii Qophee artii yookaanis immoo waa barreessee leenjii oromummaa yookaanis immoo leenjii sabummaa irratti maalummaa nama barsiisuu as keessatti namni dhufee manatti kana hin dhandhamne hin jiru. Deebinee akka ilmaan bofaa facaanee lamuu ilmaan bofaa haadha irraa dhalannaan guyyaa sana booda haadha quban qabdu akkuma jedhamu nus akkanuma taane hawaasa keenya. Manni kana fakkaata ilaalaa sila Abdiin hattaa jiraatee gaafa jiraatu nama isa gargaaru hin qabu. Biyya alaa deemee Jarmanii dhaqee hawaasa kana dhiisee deemuun isaan taane deebi'ee dhufee waa'ee hojjetaa fi ture. Kanuma wajjiniin immoo du'eellee nama isa awwaalu dhabee nama 5 taaneeti kan nuti itti salaannee awwaalle. Abdiin bakka isaan hin malletti akka isaan hin malletti ajjeefamee du'e. Har'as ilmaan isaa gadadoo wallahi akka isin itti agartanuu fi akka itti arge jarri kun beekanii namattis gabbaanii himatanuu haati manaa indiyaanii kun egaa kunoo namni beekunuma beekaa alii jimaa gurgurtii ijoollee kana guddifachuudhaaf kiraa manaa danda'uudhaaf alii asiifachi feeyidii erganni du'ee isee barsiifattee barsiifannus barannus maalii miti. Egaa kana fakkaataa daawwadhaa jechuudha fi galatoomaa hawaasa keenya ulfaadhaa xiqqoon isin baaftan hindiyyaadhaaf guddoodha. Daawwattoota keenya akkaawuntii isinittan himadha. Ilaasa kana ijuma sukkuummadheen isinitti himataa jira. Silaa asuma keessan nama barbaaddadhee obboleettii koo tokko tokko kanana jalaa ta'ee jedheetan akkuma amala kootii silaa gugurradha wannan isinitti himataa jiruuf namni dhiyeenya kana takkaan qaanfanne takkaan yeellofne inuma gargaartanii amma akkaawuntii isii kanan isinitti himadha. Hindiyaa Ussoo Aliiti maqaan isii Oromiyaa gamtaati tokko duwwaa afur 5 8 6 5 6 7 3 2 irra deddeebi'aa dhaggeeffadha. Birriin tokkoon dhibbi tokkoon ati kennattu sun hindiyyaadhaaf wahinuu godhu ta'a biiznillaahi ta'ala. Rabbi ana immoo sababa godhu isin immoo sababa kennatee immoo irraa milkaa'u rabbi isin taasisu. Gali jennaan kalloon galalooniitti galtee jedhan nama rakkeefnu kan biraa hin qabnu tajaajila silaa Abdii wallahi yoo dhuguma taate silaa akka inni silaa ta'uuf bakka inni silaa ga'u marti keenya iyyuu hin beeyna warri isa beeku marti keessanu. Kanaaf hawaasa keenya utuu wannin jechuudhaa barbaadu na keessaa wacaa jiruun akkan itti jedhu dhabe. Warra Abdii Maamadiin Jaama anan diyaa Ussooti. Egaa ilaa amma Abdii Maamad eega du'e amata 17 osoo hin du'in dura hindiyyaa keenya osoo hin du'in dura gaafa qabamu san akkam taate? Gaafa qabamu san mana dhufanii makiinaan fuudhanii shawaaroobii geessanii tumamee dhagaa gubbaa deeffamee Abdii maal irratti asii fidanii jennee gaafannee ana duraa illee dhoysanii haasaa wallee akka inni hojii gabbeena hojii haasaa wallee dhorkan. Abdii. Gaafa sana namni nama barbaadu hin jiru namni nama gaafatu hin jiru qofaadha. Rabbuma malee hin jiru. Rabbuma malee hin jiru. Afaan Amaaraa kanaas waan hin dubbisee uummata kanaa hojii olii galu kanaas hin beeku. Amma gaa yaa raayyaa keenya achuma keessa bubbulleetuma nu dhorkanii waliin nu fiduu didanii torbaan takka achi teenyee achirraa gallee ammas ka'ee deebi'ee huccuu fuudhee fi huccuun geesses deebisee manatti. Amma suggaan lama deebi'ee akkasii waliin nu fidan huggaa dheene tumame qaamni isaa kun cufti uleen tumanii nama guddaadha Abdii nama amata 70. Qaamni isaa kun cufti nu jireenya hin qabu huggaa akkana nu gabbaasan. Amma gaa waan dubbannuu fi waan jennu wallaallee anaa fi abbaashaa hojii dhaqe obboleettii isaa ni beeytaati tanu kaanee hojii dheene akkasii nu gabbee achi teenyee eeynee afaan wallaallee waan cifoo wallaallee waan achitti teenyullee wanti ennee dadhabnee firraa galle hoteela taa'u manatti manat deebineeti ammas baatii takka teenyetti gad deebine
eega suggaatti gaddeebine nuuf fidanii asuma taane eegaa jee guyyaa 15 teenyeeti caccabe kana makiinarra keenye mana galchine. Mana galchine. Ay caccabnaan gabbaasan. Caccabnaan gabbaasan. Duruuf deema jaanii gabbaasan. Qaamni cufti iitaa'ee jira. Cidhaan kana keessa cufatumanii. Amma mana galchine hoggaa mana galchine ni unturre haakima neenye qaamni cufti madaa'ee jira. Akkitumamee fi cufti nu fannisanii akkana afaan nu gaddeebisanii wanti nu godhan jee uleen. Amma mana dhufee haakima neenye. Haakima eega neenye ni unturre. Firraa baasaan hunjaan haakimni uleessanii keessa jira duraanis qaama isaa kana keessa cufa bakka dhawamee jira. Dhawamaa duwwaadha. Caccabee jira duraanuu. Amma isaanis uleetti hidhanii fi innis ulee kana hin danda'u nama guddaa nama 70 akkasitti mana fidee haakima sanitti deebisee haakima san ciibse. Ol qabee gaqqabee anummaan itti laffa'ee ilaa gaafa sanii wanti hojjijee raayyaa keenya gaa awwaalee quba qabdanii namni gaa isa kana na cinaa dhaabbatee wanti jee hin jiru anumaatiitu ilmaan kiyyaa ol qabee gaqqabee akkasitti wajji laffa'ee abdii kana gaa nama nu wajji dhaabbatee ila abdiin kiyya qofan turre kan biyyaati jedhe ati quba qabdaa nam shaniin namni sodaatee nama nu gabba'uu dhabnee awwaalchisaalleen akkas ta'e abdii akkasitti namni sodaatee awwaalchisaallee baqatee nama 5 taanii awwaalle nama 5 taanii awwaaltan akkasitti ci dabarsine waa'ee abdii tana raayyaa keenya gaarra oromoon mee isa jirti indiyaa warri abdii mee jaane gumiin abdiin biyyarraa qabu guddaa in agarree gaate san cufaa'u mee isa jirti bakkuma abditti na dhiiseen jira manuma caccabaati beeytu san sanuma firaayu mana akkamitti kana hunda sin dhiisaniyyuu mana tokko keessatti gatuma idaataa taateessanii gatumatti ida'u jirra itti ida'an malee gandummaanuu nama nagayaati jechuu bara eeguma sin ariiniyu kifluma takkitti san keessaan jira ilaa ammaa ni taati nan beeka na wajji turte manuma san keessaan jira ilaa ammaa namni na gaafatee achi keessarraa illee mee maal nyaatta maal dhuyda namni siin jedhu hin jiru hundi keenya iyyuu barigaa itti gaafatamummaa kana mataarraa qabna beekadho hundi keenya iyyuu yakka kana mataarraa qabna ani wannin hawaasa keenyatti gadi baafadheef ummanni keenya immoo bakka kaleessaa hin jiru silaa abdiin utuu silaa biyyattiin kun akka qabaattee bakka qabaattee beeki wareegamuma abdii wareegameenuu silaa ilmaannu jiraatti ammoo roorroon abbaa ilmatti gad dabarfachuun kun wallaahi hedduu waan nama yaachisaati akkamitti barsiiftee ijoollee kana hoo ijoollee kana gaa ni beektaa akkaataan itti keessa jiru ijoollee tana baatittiin keessa gala bakka jimaa san bubbulaatumaa waan rabbiin naa kanne ijoollee tanattis masruuf ergaa wanti sirraa kafalaa ijoollee tana cinaa takka qaraasifadhe waan cufa gaa rakkoon tun boruni bariiti jeetumaan anummaan olii gaccee ijoollee tanaas hin gee raayyaa keenya jazaakallah ulfaadhu galatoom egaa indiyya haasaan beeytu siniin jenneerra haasaan beeytu jechuun waa himachuu kana hin beeytu akkanatti himadhe akkanan ta'e wanni isiniin taane hin jiru kana fakkaattee ulfaadhaa galatooma assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu qananii cubbuu jalan daddabuu biyyaaf biyyee ta'u maqaan koo waaraa ulfinaan galmaa'ee seenaan koollee turaa uffadhee bobbaheen galu taayitaatii ottaan kajeelu qananii quufa qochumaa hidhamaa du'aa saamamaa aanaan jibbamaa sammuun komamaa muramuu mormaa yoomin ayyamaa biyyaaf hin dhimmaa sabaaf hin falmaa